Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Amiin. Maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, Waaqayyoodhaan kan jaalattan. Sagalee dhaggeeffataa kan jirtan marti keessa nagaa Waaqa jaalalatiin nagaan isin gaafadha. Akkam ooltanii, akkam turtanii, akkam yeroo kana geessanii. Amiin. Galasaa jennee akka sagalateeffan Waaqayyo gooftaan keenya akka badii balleessaa keenya akka cubbuu namummaa keenya akka yakka hojii keenya osoo hin taane akka gaarummaa isaatti akka arjummaa isaatti kayyoo naannu ga'e galannii fi ulfinni isaaf yaa ta'u bara baraan. Amiin. Akkasuma haadha isaa kan taate qulqulleettii qulqulleettotaa giiftotaa haadha saba hundaa obboleettii ergamtootaa maqaan ishee uumaadhaa gaditti uumamtoota walitti kan kabajamanuuf yaa ta'u. Amiin. Akkasuma toloota gaarota qulqulloota akkuma kennaa Waaqa isaaniif kennetti kan kabajaman nuuf yaa ta'anii. Ameen. Kuni barumsa waldaa tokkummaa amantaa Ortodoksii Tawaahidoo irraati kan isiniitiif darbudha. Barumsa gabaabaa waliitiin kan barannudhaati. Egaa akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti Gooftaan Yesuus Kiristoos arraba koosaa cubbamaa kana hiikee jecha isaa kan dubbadhu isin immoo gurratti dhaggeeffattan yaada ittiin qalbeeffattan Waaqayyo Gooftaan nuuf yaa kennu jecha gara barumsa keenyaatti dabarra. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 29 gubbaarra kan jiru mata duree godhannee waliin ilaallaa. Innis akkas jedha, gaarii kan hojjetan dubartoonni baay'een ni jiru, ati garuu isaanirra ni caaltaa jedha. Gaarii kan hojjetan dubartoonni baay'een ni jiru, ati garuu isaan hundumaarra ni caaltaa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 29 gubbaarratti argattu. Egaa jecha kana kan dubbatee mukti gaariin firii gaarii buufte jedhee wangeela keessatti akkuma dubbatame ilma qulqullicha faarfataa Daawit kan ture xabiibu Salamoon yookiin immoo ogeessa Salamoon tun jecha kana dubbate. Innis gaarii kan hojjetan dubartoonni baay'een jiru, ati garuu isaanirra ni caaltaa jedha. Jecha kan dubbate Salamooni. Jechichi immoo kan dubbatameef lafaaf samiin kun baachuu kan hin dandeenye, samiin teessoo isaa lafta jennaa miila isaa kan ta'e, dubartoota hundumaarraa ishee filee isheerraa kan dhalate qulqulleettii dubaroo Maaramiidhaatiif jechi kun dubbatamee jedha. Egaa jechichi dubartoonni gaarii hojjetan baay'ee ta'anii osoo jiranii isheen dubartoota kaarraatii adda baatee hunduma caalaa eebbifamtuu kan taate sababiin isaa maalii kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Egaa qulqulleettiin dubaroo Maariyaam gaarii kan hojjetan dubartoonni baay'een isaanii jiru. Wangeelota kan dahan dubartoonni baay'een isaanii jiru. Mootota gaarii biyya lafaa kan dahan dubartoonni baay'een isaanii jiru. Wareeggamtoota kan dahan dubartoonni baay'een isaanii jiru. Akka seera Waaqayyootti, akka arjummaa isaatti, akka bira isaatti jiraatanii Waaqayyoodhaan wareeggamanii dhiiga isaanii dhangalaasanii kan darban dubartoonni baay'een jiru. Haa ta'u garuu dubaroon Maariyaam isaan kan hundumaarra caaltii jedha. Maaliif? Sababiin isaa warri wareeggaman kan ittiin wareeggaman dubaroon Maariyaam waan deesseef. Sababiin isaa warri raajota dahan kan ittiin isaan raajii isaanii kan ta'e, ka'umsa isaanii kan ta'e, raajonni kan ittiin raajii raajan, barsoonni kan ittiin barsiisan, wangeelonni kan ittiin lallaban dubaroon Maariyaam waan deesseef isheen dubartoota hundumaarraa adda baatee caaltee kan argamte sababii kanaaf. Kanaaf gaarii kan hojjetan baay'een isaanii jiru, ati garuu isaanirraa adda baatee ni caaltaa jedhee dubbateera. Kanuma wal qabsiifamee faaruu Daawit faaruusaa boqonnaa 86 yookiin 87 lakkoofsa 1 gubbaa irratti hundeewwan ishee gaarawwan qulqullaa'oodhaa jedha. Hundeewwan ishee gaarawwan qulqullaa'oodha. Masaratoቿ ተቀደሱ ተራራቸው ሰማርፋን jedhu sana jechuudha. Hundeewwan ishee gaarawwan qulqullaa'oodha jedha. Kana keessatti hundee jechuun bu'urri isaanii, ka'umsi isaanii Abrahaam irraa kaasee hanga dhaqee Haannaa fi Yaaqeem gubbaa irra gahutti dhufaatiin qulqulleetti dubaroo Maariyaamii sanyiin sanyii ishee gosa ishee irraa dhufte eebbifamoo ta'uu isaaniiti. Tulluu kan jedhame sana immoo abbootawwan gaggaarii dubaroon Maariyaam abaabilee akaakilee irraa kaatee itti argamte sunidha jechuudha. Kanaaf hundeewwan ishee
gaarawwan qulqullaahoodha jedha. Egaa uumama keessatti gaarri qulqullaa'aa ta'e hin jiru. Gaarri hundeen isaa qulqulluu ta'e hin jiru. Kun kan dubbatame dubaroo Maariyaamiidhaafi jechuudha. Innis Waaqayyoon dhala namaa kana fayyisuu yeroo barbaadetti, dhalli namaa lafa Waaqayyoo kaa'e yeroo baqatetti, dhala namaa fayyisuu yeroo barbaadetti abbootan gaggaariirraa turee dhufee dubaroo Maariyaamiirraa dhalatee anaaf isiniitiin bilisa baaseera. Kanaaf dhufaatiin dubaroo Maariyaamillee hundeewwan eebbifamoo gaarawwan qulqullaa'oo yookiin abbootiiwwan gaggaariirraa dhufuu ishee mul'isaa jechuudha. Kanuma wal qabsiisee qulqullichi raajichi Isaayyaas boqonnaa 1:9 gubbaarratti akkas jedha. Waaqayyoon otoo sanyii gaarii nuuf hambisuu baatee akka Sodoomii fi akka Gomoraa fakkaannee turree jedha. Osoo maal ta'e raate? Waaqayyoon otoo sanyii gaarii nuuf hambisuu baate. Sanyii gaariin firii gaarii argamsiisuu kan danda'udha. Sanyii gaariin eenyuma biratti jaalatamummaa kan qabudha. Sanyii gaariin facaafamee dachaa galuu kan danda'udha. Waaqayyoon immoo sanyii gaarii osoo nu hambisuu baate akka Sodoomii fi Gomoraa taanee turree jedha. Sanaan duratti Sodoomii fi Gomoraan maal turanii kan jedhuudhaaf uummanni Sodoomii fi Gomoraa Waaqayyo gubbaarratti ka'uudhaan, ajaja Waaqayyoo dhiisuudhaan, jireenya isaanii cigaasummaadhaan, jireenya isaanii dhibaa'ummaadhaan dabarsuu isaaniitiin gochaa dhalli namaa raawwachuun namarraa hin malle bifa Waaqayyoo uffatanii garuu gochaadhaan bineensonni caakaa kan hin raawwanne, allaattonni samii gochuu kan hin dandeenye, qurxummiin galaana keessaa raawwachuu kan hin dandeenye uummanni Sodoomii fi Gomoraa Waaqa fuulduratti cubbuu hamaa hojjetanii dhiirri wal fuudhuudhaan, dubartiin wal fuudhuudhaan kan ka'e cubbuun isaanii fuula Waaqayyootti hamaa ta'uurraan kan ka'e abiddi samiidhaa bu'ee uummata Sodoomii fi Gomoraa nyaatee fixe jedha. Egaa nutis dubaroon Maariyaam Waaqayyoon osoo nu hambisuu baate akkuma Sodoomii fi Gomoraa kana taana turree jedha. Akkamitti ta'uu dandeenya kan jedhu Waaqayyo gooftaan jalqaba Waaqayyo gooftaan Addaamii fi Hewaan lafa jireenyaa Eden Gannatii keessa kaa'ee jira. Lafti sun lafa jireenya dhala namaatiif mijattuudha. Lafti sun lafa dhalli namaa dhiphina malee, gidiraa malee, ari'atamuu malee lafa Waaqayyo wajjiniitiin wal argaa, lafa Waaqayyo wajjiniitiin itti haasa'aa jiraatu biyya gaarii ture Eden Gannatii keessa kaa'ee ture jedha. Haa ta'u garuu namoonni tokko teessoo gubbaarra taa'an waan hin beekneef ulfina teessoo isaanii sanaatiif boodaa hin qabani. Uffata uffatan sana waan hin beekneef kabaja uffata isaanii sanaatiif hin qabani. Addaamii fi Hewaanis of gubbaarratti wallaaluuraatiin kan ga'e Waaqayyo isaan jedhe dagatanii gorsa biraa seexanaatiin fudhatanii muka hin nyaatinaa jedhee nyaatanii teessoo guddaarraa ari'amanii gara allayyaatti gadi bu'anii jiraattummaa keessaa bahanii gara du'aatti geeffamanii kabajarraa ari'atamanii gara salphinaatti deemanii yommuu muka jireenyaa nyaatinaa jedhame sana nyaatan qullaa isaanii ta'anii. Erga qullaa ta'anii booda arjummaa Waaqayyo isaanii kenne uffanni isaanii inni ifni sun irraati ni muluqame kabajni isaanii simboon isaan irraa fudhatame ari'atamanii mucummaa ta'uun isaanii hafee garbicha seexanaa ta'anii bitaa ta'uun isaanii hafee bitamaa ta'anii gammadaa ta'uun isaanii hafee gaddaa ta'anii jiraata ta'uun isaanii hafee du'aa ta'anii. Yeroo kana seexanichi Daabiloos isa bara baraan jiraatu sana Addaamin ajjeesee garbicha seexanaa taasisee Addaamii fi Hewaan gara abidda bara baraa isa Si'ool sanatti akka darbataman waan ta'eef jechuudha. Osoo dubroo mara Waaqayyo nuu kaa'uu baate raate bara baraatiin abidda bara baraa isa Si'ool keessatti qophaa'e sana isa boba'u sana akkuma Sodoom dhuman sana dhumna turre. Waaqayyoon garuu waan nu jaalateef sanyii gaarii kana hambisuudhaan anaaf isin bilisa nu baase. Kanaaf otoo sanyii gaarii hambisuu baate akka Sodoomii fi Gomoraas taanee turree jedha. Kanaaf qulqullichi Isaayyaas gaarummaan keenya akka uffataa abaarsaa nutti ta'ee namni kamiyyuu yoo gaarii hojjete
faayidaa gaarummaa waan arganneef namni kamiyyuu gaarii hojjete bakka gaarummaa waan hin arganneef abaarsa nutti ta'ee dhumni keenyi lafa biddaa sun ta'e jedhee kan dubbate sababii kanaaf jechuudha. Waaqayyoonis kanuma bu'uura godhachuudhaan dubroo Maariyaam nu hambisee badiinsa keenyarraa bilisa nu baasee galeenni Waaqayyoodhaatiif haa ta'u. Egaa inni biraa qulqullichi Luqaas wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 39 hanga 45 gubbaa irratti yoo dubbistan qulqullichi ergamaan Gabri'eel samii gubbaa irraatti dhufee qulqulleetti dubroo Maariyaamiidhaatiin akka isheen ilma deessu fayyisaa biyya lafaa kanaa Yesuusin akka isheen deessu inni immoo biyya lafaa kana akka inni fayyisu ilma Waaqayyoo akka inni ta'e yeroo itti himetti qulqulleettiin dubroo Maariyaam anoo dubradhaa kun akkamitti naaf danda'amatti yeroo falmitetti Waaqayyoodhaa waan dadhabamu hin jiru. Inni Waaqayyoo sirra buufata. Afurri Waaqayyoos immoo sirra bula. Kan sirraa laatu kunis immoo sadan Waaqayyoo keessaa isa tokkodha jedhee qulqullichi ergamaan Gabri'eel ergatti meetii booda waan ittiin amansiisu immoo kunoo adaadaa kee fira kee kan taate dhabduun isheen jedhamte Elizaabeet erga ulfooftee ji'a 6 ta'eera. Waaqayyoodha wanti dadhabamu hin jiru yeroo dubroon jedhutti dubroon Maariyaamis Elizaabeetiin dhabduu ta'uu ishee waan beektuuf yikonin kamatebelin akkuma jecha keetii naaf haa ta'u jettee dubroo Maariyaam fudhattee jedha. Erga kana raawwateetii booda dubroon Maariyaam gammachuu dhageesse kana Elizaabeet irraati adda baasuudhaatiif gara mandara Efreem gara tulluu Efreemitti ol baatee jedha. Yeroo ol baatutti Elizaabeetiin nagaa gaafattee jedha. Akkuma nuti nagaa wal gaafannu jechuudha. Namni tokko biyya tokko dhufee yeroo nama tokko bira dhaqu nagaa wal gaafata. Akkuma sanatti dubroon Maariyaam nagaa gaafatte. Eenyuun? Elsaabeetiin. Elsaabeetiin nagaa gaafattu malee akkuma sagalee nagaa qulqulleetti dubroo Maariyaam dhageesseen jedha. Elsaabeet hafuura qulqulluudhaatiin guutamte jedha. Maaliin guutamte jedha? Hafuura qulqulluudhaatiin guutamte. As keessatti hubatamuu kan qabu dubroon Maariyaam nagaa qofa gaafatte. Hafuurri qulqulluu akka ishee guutullee Waaqayyoodhaatiin hin kadhanne garuu sagalee nagaa ishee qofa dhaga'uudhaan dubroon Maariyaam Elsaabeetiin hafuura qulqulluudhaatiin guutte. Addunyaa kana keessatti namni sagalee dubbatee hafuura qulqulluudhaan guutuu danda'u dubroo Maariyaam alatti nam tokkoyyuu hin turre hin jirus. Yeroo kana Elsaabeet hafuura qulqulluudhaan guutamtee akkas jette jedha. Akkuma sagalee nagaa keetti dhagaheen mucichi garaa keessa jiru utaalee ni gammade. Ati dubartoota hundumaarraa adda baatee kan eebbifamtedha. Firiin gadaamessa keessa kan eebbifamedha. Haati Waaqayyoo gara koo dhufuun akkamitti anaaf danda'ama jettee dubbatte. As keessatti qulqulleettiin dubroo Maariyaam Waaqa dahuu ishee kan beeku ishee Waaqayyoo fi ergamaatti dubbate qofaadha. Nam tokkollee hin beeku isaan sadiin alatti. Elizaabeet garuu hafuura qulqulluudhaan waan guutamteef icciitii dubroon Maariyaam keessa jirtu akka isheen Yesuus Kiristoos dahuudhaatiif jirtu hafuura qulqulluu ishee dhabsurraan kan ka'e haati Waaqayyoo gara koo dhufuun akkamitti anaaf danda'ama. Kanaaf ati dubartoota hundumaarraa adda baatee kan eebbifamtedha jedha. Dubroon Maariyaam dubartoota kamirraayyuu uumama kamirraayyuu adda baatee kan eebbifamtedha. Sababiin isaa isa hundumaa danda'u Waaqayyoodhaatiin waan deesseefi jechuudha. Kanaaf waa'een adda ba'uu ishee ragaa namoota lamaa dubbatamee jira jechuudha. Jalqaba irratti qulqullicha ergamaan Gabri'eel dubbate, booda irratti Elizaabeet dubbatte, jalqaba irratti qulqullichi Salamoon dubbateera. Nagar በሶስቱ ሕፃናት akkuma jedhan sana jechuudha. Kanaatiif faaruu Daawit faaruu 44 yookiin 49 lakkoofsa 9 gubbaa irratti jecha akkas jedhu arganna. Mootittiin uffata warqee uffattee gonfattee mirga mootichaa ni dhaabbatti. Yaa mucaa koo ilaali, gurra keessas qabi, qomoo kee mana abbaa keetii irraanfadhu, mootiin miidhagina kee jaallateeraa jedha. Egaa kana keessatti mootittiin ishee aangoo qabdudha.
mootittiin ishee teessoo olaanaa qabdudha. Mootittiin ishee waan barbaade raawwachuu dandeessu, ishee aangoo qabeetti mirga Waaqayyoo ishee teessu dubroo Maariyaamidha. Uffata warqee uffachuun ishee jaalatamummaa ishee, qulqullummaa ishee, simboo ishee, miidhaginummaa ishee mul'isuudha. Isa kamtu? Warqee uffachuun ishee. Akkuma beekamu warqeen biyya lafaa kanarratti warqeen baay'ee guddiidha. Kanaaf kabajni dubroo Maariyaamii, ulfinni dubroo Maariyaamii baay'ee jaalatamaa, baay'ee ulfina qabeessa, baay'ee sodaatamaa ta'uusaa mul'isaa jechuudha. Inni biraa mirga mootichaa ni dhaabbattee jedha. Mooticha kan jedhame lafaaf samii kan uume gooftaa keenya, fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Mirga kan jedhu garuu qiddaasee gubbaa irratti dhageessaniitu yoo ta'e, gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos yookiin immoo Waaqayyoon akka namaa dura kan qabu miti. Waaqayyoon akka namaa booda kan qabu miti. Waaqayyoon akka namaa bitaa kan qabu miti. Waaqayyoon akka namaa mirga kan qabu miti. Waaqayyoon akka biiftuu geengoo kan qabu miti. Waaqayyoon akka abiddaas halluu kan qabu miti. Miluuba kullee Waaqayyoon lafa hunduma isaayyuu guuteetoo jiraa jedha. Eessa? Lafa hunduma isaa guutee jira. Erga Waaqayyo lafa hundumaa guutee jiraate mirga jechuun kun maalinni kan jedhu aaboodha, waa raawwachuudha, humna qabaachuudha, dhageettii argachuudha. እግዚአብሔር ቀኝ እንዳደረገው jedha. Irreen Waaqayyoo, mirgi Waaqayyoo akkas godhe kan jedhu guddummaa Waaqayyoo mul'isuudhaatiif malee Waaqayyoon bitaa, mirga, dura, duuba hin qabu. Samiin teessoo isaa, samiin bal'aadha. Lafti jennaan miila isaa, lafti bal'aadha. Kana hundumayyuu Waaqayyoon hin jira. Garuu aangoo qabaachuu dubroo Maariyaamii ibsuudhaatiif jecha. Itti fufee yaa mucaa koo ilaali, hubadhu, gurra keessas qabii, dhaggeeffadhu, qomoo kee mana abbaa keetis irraanfadhu. Mootichi miidhagina kee jaallateeraatii jedha. Gurra kees qabi jechuun sagalee kana dhaggeeffadhu, qalbeeffadhu, ilaalii, adda baafadhu. Mana abbaa keetii dhiisii, mana qomoo keetii dhiisii, irraanfadhu. Mootichi miidhagina kee jaallateeraa jedha. Mana abbaa ishee egaa qulqulleettiin dubroo Maariyaam akka keenya kana mana abbaa ishee, mana harmee ishee, mana Haannaa fi mana Yaaqim keessa hin jiraanne. Raajiin dubbatame kun lafa hin buune. Dubroon Maariyaam haati isaanii qulqulleettiin Haannaa fi qulqullichi Yaaqim Waaqayyo irraa kadhatanii kadhaa Waaqayyootiin waan argataniif waggaa 3ffaa isheetti gara mana amantaa gashaniiru. Kanaaf mana abbaa keetii irraanfadhu kan jedhu mana abbaa ishee keessa hin turre, qe'ee abbaa ishee dhiisteetti jechuudha. Qomoo keessa dagadhu kan jedhu qomoo ishees dagatteetti gara mana amantaatti galteetti. Kanaaf mootiin immoo maal godheera jedha? Miidhagina kee jaallateeraa jedha. Miidhagina Waaqayyoon jaalatu dhaabbii qaama keenyaa miti. Miidhaginni Waaqayyoon jaalatu cimina irree keenyaa miti. Miidhaginni Waaqayyoon jaalatu dheerina shurrubbaa keenyaas miti. Waaqayyo miidhaginni Waaqayyoon jaalatu Waaqayyoon laphee namaa fi onnee namaa qoree ilaala akkuma jedhu sana miidhagummaa keessaa, gaarummaa keessaa, qulqullummaa keessaa sana jechuudha. Dubroon Maariyaam qulqulleettii fooniinis, yaadaanis, lubbuunis qulqulleettii waan turteef Waaqayyo yookiin mootichi miidhagina kee jaallateeraa jedha. Miidhaginni dubroo Maariyaamii kun isa kanaa jechuudha. Kanaatiif abbaan keenya qulqullichi Efreem galata Maariyaamii kan guyyaa roobii irratti dubroo Maariyaamiidhaatiin yeroo galateeffatu, maqaa ishee ol kaasu akkas jechuudhaan galateeffatee jira. Kabaja qulqullootaa irra kabaja Maariyaamiitu caalaa. Abbaa simachuudhaaf haalaan argamteetti waan ta'eef ergamoonni sodaadhaan fuula isaa dhaabbachuu kan hin dandeenye, jajjaboonni samii irratti kan galateeffatan dubroo Maariyaam gadaamessa isheetti baatteetti. Isheen kiruubel ni caalti, Suraafel irras ni caalti. Qulqulluu sadeen Waaqayyoo keessaa isa tokkoof
bultootaateetti. Biyyi raajotaa Iyerusaalemis ishee kanadha jedha. Biyyi raajotaa Yerusaalem ishee kana jedha. Egaa kabajni Dubroo Maariyaamii eenyumaatii oli? Uumaadhaa gaditti, uumamtootaa olitti Dubroo Maariyaamii caalaa kan kabajamu takkaayyuu hin jiru. Kanuma cimsuudhaaf abbaan keenya Efreemis kabaja qulqullootaarra kabaja Dubroo Maariyaamiitu caala. Qulqulloonni kan ittiin qulqullaa'an Dubroo Maariyaam deesseetti waan ta'eef. Ergamoonni sodaadhaan fuula isaa kan dhaabbatan Dubroo Maariyaam deesseetti waan ta'eef. Jajjaboonni samiirratti kan galateeffatan Dubroo Maariyaam gadameessatti baatteetti waan ta'eef. Isheen kun Suraafelii fi Kirubeelas ni caalti jedha. Suraafelii fi Kirubeel uumamtoota Waaqayyoo warra addaa ta'an guutummaan qaama isaanii ijaan kan haguuggame baallee jaha kan qaban lamaatiin fuula isaanii kan haguugan waaqummaa ilaaluu hin danda'amu waan ta'eef abda Waaqayyoo irraa ba'u sanarraa ta'uuf dhorkuudhaaf baallee lamaan fuula isaanii haguuganii jedha. Fuula Waaqayyoo dhaabbachuu hin danda'amu yommuu jedhan baallee isaanii lamaan immoo luka isaanii haguuguudhaatiin kochoo lamaan hafeen immoo walitti rukutaa Waaqayyoodhaan qulqulluu qulqulluu mootii lafaaf samii jedhanii kan galateeffatan Dubroo Maariyaam isaanii ol kabaja qabdii jedha. Teessoo Waaqayyoo kan baatan kan isaan teessoo isaa baatan sana Dubroo Maariyaam deesseetti waan ta'eef, kan isaan ixaana ulan sana Dubroo Maariyaam deesseetti waan ta'eef Dubroo Maariyaam Suraafelii fi Kirubeel caala kabaja olaanaa qabdii ni jedha. Itti fufee biyyi raajotaa Yerusaalem ishee kanadha jedha. Egaa galmi raajotaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii ture. Raajonni raajii kan raajan alatti Waaqayyooti. Raajoon raajii kan raajan samiirraa bu'uu Dubroo Waaqayyooti. Raajoon raajii kan raajan fannifamee dhala namaa fayyisuudha. Dubroo Maariyaam garuu xumura raajotaati. Tafassihii oo Beetaleem hagaroomu lanabiyaat kan jedhu. Yaa Beetaleem biyya raajotaa kan taate gammadii jedha. Kanaaf galmi raajotaa Dubroo Maariyaamii ture. Biyyi raajotaa Yerusaalem ishee kanaa jedha. Ishee kam? Dubroo Maariyaam jechuudha. Maaliif? Kunoo durbummaadhaan ulfooftee durbummaadhaan ni deessi kan jedhe sana kan raawwatame karaa Dubroo Maariyaamiitiin. Kanaaf raajonni raajii kan raajan xumura raajotaatiif bu'urri isaanii xumurri isaanii Dubroo Maariyaamii ture jechuudha. Inni biraa qulqullichi Yohaannis mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 1 gubbaa irratti jecha akkas jedhutu jira. Wanta guddaa dinqisiisaa tokko Waaqa keessatti nan arge. Dubartiin biiftuu uffattee ji'a yookiin addeessa miila ishee jala kaawwattee urjootawwan gonfoo 12 mataa ishee irraa qabdu tokko nan arge jedha. Egaa raajiin kun qulqullichi Yohaannis Dubroo Maariyaam erga duutee du'aa kaatee gara mirga ilma ishee erga deemtee booda Gooftaan keenya Fayyisaan Yesuus Kiristoos samiirraa bu'ee galaanarraa cuuphamee tulluu qaraaniyooti fannifamee du'ee du'aa ka'ee mirga abbaa isaatti erga ol bahee booda bara 98 dhaloota Kiristoosiin booda raajii kana yookiin immoo mul'ata kana kan argedha. Innis dubartiin Waaqa keessatti argamte kun biiftuu uffachuu ishee ji'a yookiin addeessa miila jala kaawwachuu ishee gonfoo urjileewwan immoo qala mataatti kaawwachuu isheeti. Maalinni icciitiin kun kan jedhu laaluun barbaachisaadha. Icciitiin as keessa jiru kun maalinni kan jedhuudhaatii fi jalqaba irratti samii irratti mul'achuu isheeti. Samii irratti mul'achuun Dubroo Maariyaamii maalinni kan jedhu Dubroo Maariyaam kabajni ishee ulfinni ishee samiirraa ta'uusaa. Samiin Dubroo Maariyaam immoo itti mul'atte kun samii isa badu miti. Akkuma beekamu samiin lamatu jira, samii isa baduu fi samii isa hin badne. Kanaaf mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa gubbaa irratti እነሆ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን አየሁ ፊተኛ ሰማይና ፊተኛ ምድር አልፈዋልና akkuma jedhu sana jechuudha. Kanaaf mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa gubbaa irratti kunoo
bantii samii haaraa fi lafa isa haaraa nan argee. Lafti inni duraa fi samiin inni duraa darbaniiru jedha. Durbroon Maariyaamii kan ishiin argamte samii isa bara baraa sana isa hin dabarre sana gubbaarratti jechuudha. Samii nutti mul'atu kun immoo Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 8 gubbaarratti laftii fi samiin nutti mul'atan kun ni darbuu jedha. Isa kam lafti gubbaa dhaabbanni kunii fi samiin ol ilaallu kun an darbaa. Kan garuu qulqullichi Yohaannis arge sana samii isa hin dabarre, samii isa jiraataa, qulqulloonni gubbaarra kan jiraatan, samii bara baraa kan ta'e isa sana gubbaarratti Yohaannis arge. Innis immoo dubartittii waaqessite mul'atte, biiftuu uffatte, ji'a miila ishee jala kaawwatte, gonfoowwan urjootaa lamaan goffattee argamte jedha. Egaa biiftuu uffachuun ishee dhala namaa kanaatiif jireenya kan kennu, dhala namaa kanaatiif ifa kan argisiisu gooftaa keenya Fayyisaa Yesuus Kiristoos uffachuu isheeti. Biiftuun gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf Durbroon Maariyaam garuu gooftaan Yesuus Kiristoosiin waan uffatteef biiftuu uffattee argamte jedha. Biiftuun uumamaatiin eenyuyyuu bira ga'ee qorachuu kan hin dandeenye, ifa ishee ilaalee adda baasuu kan hin dandeenye, qaama ishee adda baasee qorachuu kan hin dandeenye uumama ulfaataa biyya lafaa jiran keessaa tokko biiftuudha. Garuu Dubroo Maariyaam biiftuu kana uffatteetoo argamte jedha. Biyya lafaatiif ifa kan kennitudha. Kanaaf warreen gaadii dukkanaa fi du'aa jala jiraniif ifni guddaan bahee fi kan jedhu sana. Ifni bahe sana gooftaan Yesuus Kiristoosidha. Garuu karaa Dubroo Maariyaamii dhalachuu isaati jechuudha. Inni biraa ji'a yookiin addeessa miila ishee jala kaawwattee jirti jedha. Jiini yookiin addeessi kiristaanotaan fakkeeffamu. Kiristaanonni Dubroo Maariyaamiidhaaf kufanii akka sagadan, akka jilbeeffatan, akka galateeffatan ibsuudhaatiif gonfoo urjileewwan miila ishee jalatti kufanii jiru jedha. Inni biraa urjiiwwan 12 mataa ishee irraa gonfattee jirti jedha. Egaa gonfoon warra kabaja ulfina isaanii eeggataniif badhaasni jireenyaa kan isaaniif kennamu kennaa isa dhumaa, ulfina isa dhumaa kan ta'e qulqullootaatiif kan kennamu gonfoodha. Fakkeenyaatiif ጉዞዬን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄአለሁ፣ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ወደ ዘላለም ሕይወት እሄዳለሁ፣ ጌታ ደግሞ ለኔ የሕይወት አክሊልን ያስረክበኛል kan jedhe qulqullichi Phaawulos dubbate sun amantaa koo eeggadheera, deemsa koos xumureera, kana booda gonfoo jireenyaa, aklilii jireenyaatu na eeggata, isa sana immoo Waaqayyo yeroo sana anaatiif dabarseetoo kennaa jedha. Gonfoon sun mootummaa Waaqayyooti jechuudha. Dubroon Maariyaam ulfina mootummaa Waaqayyoo sanaa qabdi jechuudha. Kanaatiif kanuma wal qabsiisee qulqullichi abbaan keenya Raaqos qiddaasee Maariyaamii irratti ati yaa Dubroo nyaata lafa kanarraa kan nyaatte miti, samii irratti kan bilchaate nyaata samiiti malee. Ati yaa Dubroo dhugaatii biyya lafaa kanaas kan dhugde miti, samii irraa kan waraabbame dhugaatii jireenyaati malee. Yaa Dubroo akka dubartoota dura jiranii, si booda jiranii xuraa'ummaa kan beektus miti, qulqullummaadhaatiin mana amantaa keessa jiraatte malee. Kanaaf yaa Durboo si jaalannaa, ololol si qabnaa, nyaata jireenyaa, dhugaatii jireenyaa Kiristoosiin waan nuuf deesseef jedha. Egaa as keessatti qulqullichi Yohaannis samii gubbaa irratti Dubroo Maariyaam ulfina guddaadhaan mul'achuu ishii dubbateera. Abbaan Hiriyaaqoosis nyaanni ati nyaatte nyaata samiirraati malee nyaata biyya lafaa miti. Dhugaatiin ati dhugde dhugaatii samiirraati malee dhugaatii biyya lafaarraa miti jedha. Kun akkamitti ta'uu danda'a kan jedhudhaatiif qulqulleettiin Dubroo Maariyaamii abbaa fi haadha ishiirraa dhalattee waggaa 3ffaa yookiin immoo ba'aataa la Maariyaam isa jedhamu sana gaafa taasaasitti bultii 3 gara mana amantaa yookiin gara mana Waaqayyoo yeroo galtutti abbootiin bara sana kan turan qulqullichi Zakkaariyaas Dubroon Maariyaam miidhaginummaa ishiirraa ka'uudhaatiin kan ka'e dubartii kana gara mana amantaatti fuunee
yoo finnee maal nyaachisnaa, maal obaasnaa, maalitti uffisnaa, kanaaf hin rakkanna waan ta'eetiif muca'oo kana fudhachuu hin dandeenyu. Kanaaf yeroo samiirraa dhufutti qulqullichi Zakkaariyaas ergaa natti himuudhaaf dhufee laata jedhee gara ergamaa sanaa yeroo deemu ergamichi jalaa baqachuudhaatiin gara samiitti ol deebi'e. Akkuma kanatti abbootiin itti dhiyaatanii yommuu jedhan ergamichi gara samiitti ol deebi'uudhaan kan ka'e mee hojii Waaqayyoo hin beekanii mucoo kana barbaadaa laata kottaa dhiisnee deemna jedhanii yeroo isaan dhiisanii deeman ergamaan samiirraa dhufe sun Faanu'eel qulqulleettii dubaroo Maariyaamii lafarraatii ol kaasee baallee isaatiin haguugee nyaata samii sana nyaachisee dhugaatii samii sana obaasee gara dhufetti ol deebi'eera. Yeroo kana abboonni keenya walii galan erga nyaata ishii Waaqayyo ishee maggabe, erga dhugaatii ishii Waaqayyo ishee obaasee mana namaatti hin galchinu, asuma mana amantaa kana keessa haa teessu jedhanii gara mana amantaa akka isheen galtu kan taasifame sababii kanaatiif jechuudha. Kanaaf dubroon Maariyaam malee jechuma jechi isaa waan miidhaguuf waan bareedeef kan jedhame miti jedha. Itti fufee faaruu Daawit faaruu 132 yookiin 133 lakkoofsa 13-14 gubbaa irratti Waaqayyoon Tsiyooniin filateera, bultoo isaa akka taatus ishee godhateera. Isheen kun bara baraaf iddoo boqonnaa kooti, waanan fedheef adda nan baafadha jedhee Waaqayyoon dubbateera. Waaqayyoon Tsiyooniin filateera jedha. Namoonni tokko Tsiyoon kan jedhaman magaalaan ni jira, Tsiyoon kan jedhame samii gubbaarra ni jira, Tsiyoon kan jedhame dubroon Maariyaam ni jirti. Sadan isaanii eenyu isaan kan jedhu adda baasuun barbaachisa. Jechi kun garuu dubroo Maariyaamiidhaaf dubbatame. Sababiin isaa Waaqayyo Tsiyooniin filateera. Bultoo isaa Waaqayyo kan irra bule, isheerraa kan dhalate, dugda isheetti kan baatame, harma ishee kan hodhe Gooftaan Yesuus Kiristoos bultoo kan taate qulqulleettii dubaroo Maariyaamiidha. Kanaafis bara hundumaatiif jedhe, bara hundumaatiif magaalaan bara hundumaa jiraatu tasumaayyuu hin jiru. Dubroon Maariyaam garuu baraatiin jiraatti, bara baraan kan jiraatu Gooftaan Yesuus Kiristoos dubroon Maariyaam bara baraan isheerra jiraata jechuudha. Kanaatiif immoo waan an barbaadeef maalan godhe jedhe adda nan baafadha. Adda baafachuun Waaqayyoo sana uumamtoota hundumaarraa adda baafachuu isaati. Waaqayyoon akkas jedha. Waaqayyoon samiirraati gara bahaa, gara dhihaa, gara kaabaa, gara kibbaas ni ilaale. Foolis ni baafatee, foolis ni fuudhee. Kan akka dubroo Maariyaamii miidhagdee foolii gaarii qabaatte hin argamne. Kanaaf ishee filatee ilma isaa tokkichas gara isheetti ergee isheerraa dhalatee jedha. Waanan jaaladheef adda nan baafadhaa kan jedhan adda baafachuun kun isa kanadha jechuudha. Inni biraa waa'ee Tsiyoon ibsu irratti faaruu Daawit 87:5 gubbaa irratti namni haadha keenyaan Tsiyoon jedhaa jedha. Isheerraa immoo maal jedha? Namni dhalateera. Inni mataan isaa mootichi ishee hundeesseera jedha. Yeroo jalqabaa Waaqayyoon Tsiyoon filateeraa jedha. Amma immoo namni haadha keenyaan Tsiyoon jedhu isheerraa maaltu dhalate jedha? Namni dhalateeraa jedha. Egaa magaalaarraa namni hin dhalatu, magaalaa keessatti dhalata malee. Namni samiirraa hin dhalatu, samii jalatti dhalata malee. Kanaaf namni kan jedhame kun Gooftaan Yesuus Kiristoos isa waan nu jaalateef foon keenya uffate, isa waan nu jaalateef biyya lafaan hojiin deddeebi'e nama kan jedhame isadha. Tsiyoon kan jedhamte immoo dubroo Maariyaamiidha jechuudha. Mootichi immoo waan ishee jaalateef innumti ishee hundeesseera jedhee kaaheetoo jiraachuudha. Gara goolabaatti deemaa jira. Isa dhumaarratti raajii Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 13 gubbaa irratti warreen ijoolleen warra si dhiphisanii mataa isaanii gadi qabanii gara kee ni dhufu, kan si tuffatanii hundinuu gara kophee miila keetti gadi jedhanii siif sagadu, magaalaa Waaqayyoo qulqulluu kan taates Tsiyoon sin jedhu jedha. Gara caammaa miila keetti kufanii siif sagadu, magaalaa Waaqayyoo immoo qulqulluu kan taate Tsiyoon sin jedhu jedha. Magaalaan qulqulluun Waaqayyoon jiraatu Maariyaamiidha.
daagmita samaay kan jedhamte yookiin immoo samii lammaffaa kan jedhamte Dubroon Maariyaamii Gooftaan Yesuus Kiristoos ji'a 9 teessoo isaa Ariyaamii taasifatee Dubroo Maariyaam keessa buleera. Harma ishee hodheera. Kanaatiif magaalaa Waaqayyoo qulqulluu kan taates Tsiyoon sin jedhu jedha. Jalqaba ilaaleera filatamuu ishee, adda baafamuu ishee, Tsiyoon namni dhalachuu ishee ilaallee jirraa jechuudha. Amma immoo iddoo miila keetti kufanii si sagaduu jedha. Egaa tulluudha kan jenne tulluun caammaa hin qabu. Tulluun caammaa qabu biyya keenya keessas hin jiru, biyya ormaa keessas hin jiru. Kanaaf tulluun erga caammaa hin qabaanne jechi kun caammaa kan kaawwachuu danda'u dhala namaati jechuudha. Dhalli namaa sun immoo Dubroo Maariyaamiidha jechuudha. Kanaaf sagaduun barbaachisaa akka ta'e ibsa. Isa xumuraa irratti amma achuma raajii Isaayyaas boqonnaa 49 lakkoofsa 22 irratti ijoolleen dhiiraas gateettiittis ni baatu. Mootonnis obboleettii kee ni ta'u. Giftiiwwanis guddiftuu kee ni ta'u. Adda isaanii gara lafaatti gadi qabanii siif sagadu, awwaara miila keetis ni arraabu jedha. Egaa walumaa galatti barumsa kana keessatti gaarii kan hojjetan dubartoonni baay'een isaanii jiru. Dubroon Maariyaam garuu hundumarraa adda baatee hundumarraa kan caaltudha. Sababiin isaa uumama keessatti Waaqayyoodhaatiin deessee Waaqayyoon uumaaf lafaaf samii uume kun haadha koo jedhee dubartiin inni waamuu danda'u uumama keessatti Dubroo Maariyaamiitiin alatti kaleessas hin turre, har'as hin jiru, borus hin ka'u. Dubartoota keessaa uumaa lafaaf samii kan ta'e ilma koo jettee waamuu kan dandeesse Dubroo Maariyaamiin alatti uumama darbe keessattis, uumama dhufu keessattis, uumama ammaa keessas hin jiru. Kanaaf Dubroon Maariyaamii hundumarraa adda baatee kan eebbifamtedha. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqa abboota keenyaatiif galanniif ulfinni haa ta'u bara baraan. Ameen.